Ashamaa kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantoo sallaa jira jalatti chaayinaala keenya chaayinaala keessan chaayinaala ayyaantoo sallaa chaayinaala oromooti. Kanaafiyyuu baga jiraattan baga eeggamtanii yoona eegdan isiniin jecha egaa asitti buna har'a namni hin jiru hunduyyuu gabaa ayyaanaa olii gabbi bittinnaanii asittanii fi abbaan manaa kobichaa buna asirratti dhiyeessee dhufnee baay'ee deemee ani immoo har'a waan ta'e wayii oddoo kiyya keessatti egaa ergan galee viidiyoo kana immoo asumaan laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala ayyaantoo sallaatti barawaa taatan immoo sabiskiraayibii godhummaatii keenya taachuun gaman mana feerraa kootii warroonni du'aa ka'uu gooftaa keenya kabajan baga jala bultii torbee kana keessaa hojiidhaa biyya keenya keessatti gabaan akka maleedhaa ol ka'iinsi haalli hunduu bakka waan biraatidha hunduu gabaa olii gaffettiigaa jira har'a. Ani ergan galee oggaa reefan gayaduu akka lakkoofsa biyya kanaatitti gaafa guyyaa 19dha. Guyyaa oggaan kiyya ammuma jechuudha. Kalee engadda oggaan kiyya viidiyoon kun guyyaa simbira ga'uun beeku malee. Ergan galee waan ani hojjedhee biqiltuu ijaan argee ija isaa nyaadhu keessa waan ajaa'ibaan isinitti argisiisaa jira jechuudha. Egaa paappayyeen kiyyallee hababaa kanaan dura oddoo kiyya keessa waan jiru hundaa isinitti argisiiseen ture. Inni illee amma hababaan isaa nyaata godhatee jira jechuudha. Hababaa baafatee nyaata godhatee jira. Isas gaafa tokko oggaa ga'ee bilchaate qabadheen dhufa. Egaa akka argaa jirtan amma inni gurguddatu argaa jirtu jechuudha. Egaa warri itti dadhabee jedha biqiltuu ija isaa hin nyaattan jedhee jira. Galata waaqayyoo baay'een itti gammade. Gabaatti illee in argatta ni bitta gurguddaa sin bittaa xixiqqaa sin bitta garuu oddoo kee keessaa isheen takka baastu hagam akka simarattuu fi hagam akka jaalattu yoo nyaattullee dhugaa malkaamuun affeeni na eegi har'a kana naan jedheeti jechuudha. Kaleessa galgala baase baay'ee jaalata. Hin baasneyyuu galgala ta'ee kana lamaanidha jechuudha kan baase. Garuu mee yeroo baay'ee biqiltuu xixiqqoo bichaan viidiyoo irratti hojjedhee mee kan bilchaate gahe lafa keessaa bahe kan ammoo haa argan jedheen qabadhee kana keessa dhufe jechuudha. Haga inni gurguddatu laala. Gabaa keessatti sukkaar nichi miti jechuudha wannummaan waddan amma fakkeenyaaf kun amma kana xiqqaa kana akkanumatti kobaasaatitti garuu ayidoon waan aga gurguranii hin beekan isaan lama warra gaafa godhan dinnichi amma birrii 40 birrii 50 dinnicha firee 3 firee 4dha jechuudha kan maddaban dhugaan isin kiiloo irratti bituurra immoo lafuma sanuu si wayya dinnichi bishaanidha kun fakkeenyaaf kiiloo gaafa jettu kuni kiiloo 2 ta'uun ulaagaa inni ulfaatu isinitti mul'ata jedheen arga aga inni guddatu jechuudha kun amma kiiloo tokko miti dhugaa waan kiiloo tokko akka tol fuudhee baachuudhaan natti ulfaatu harka kiyya nama zanaara baay'ee ulfaata haga inni guddatu laala lafuma keenya keessa egaa ka oggaa tokko keessatti biqiltuu ijasaa nyaadhee jira galata waaqayyoo tariitii namoonni baay'een miira gaarii arguu dhabuu danda'u waan guddaa ta'eetti sukkaar dinnichi jechuu dandeessa ijoollee waaqayyo yoo si gargaareedha waan harka keetiin dadhabdee lafa keessa biyyee kana harkaan tuttee lafa keessa goote ija keetiin argitee nyaachuu jechuun waan xiqqaa miti. Ana akka naagaletti akka ayyaantoo salaatti akka naagaletti isa dhugaan isin jedhe ijoollee baay'ee gizeen viidiyoo hojjedhu oddoo keessan keessa waa dhaabaa itti boqattu amma ani oddoo kiyya keessa gizee kana jechuun xeenaddaamiin bonaadha xeenaddaamiin namni dhufee butataa damaa akkaseen oddoo kiyya keessa jira waan biraati wanni oddoo kana oggaadha ergan gale jechuudha gaafa oggaa lamaanii immoo wannuma hunda oddoo kiyya keessatti fayyadaman jedhee nabdii qaba yoo waaqayyo nu jiraachisee guyyaa saniin nu eegan isiniin jechuu jaaladha warroo kanaafan as keessatti maalan dubbachuu barbaade ani kanan jiraadhu lafa qotee bulaarran jiraadha magaalaa qixxee miti qarqara magaalaati yeroo hundan dubbadha galata waaqayyo bishaanan hin galfatin malee maabiraatiin hin qabaa karaan hin jira asfaaltitti baheen taaksii kee qabadhee deema odoon har'a mana kiraa ka'ee ta'ee anayyaantuun qaatan biyya arabaa sanitti deebi'e dhugaan isiniin jedha jechuudha. Kan akka oddoo fi gaafa gadi baate iyyuu oddoo keetitti homaadhaa odoo dhabde jechuudha. Si gammachiise odduma kee keessa waan ta'e qoqqoffattee ol deebitee itti gammaddee boqottee jiraatta. Kan akka mana keessan hin jiru. Namoonni baay'een ijoolleen baay'een ani isinitti himaa kan akka mana keessan hin jiru. Jabaattanii qarshii keessan haga kana godhadhee jira jettanii qarshii keessanitti gammadu. Mana waxxee takka gadhaabbadhaa mana keessanitti jiraadhaa oddoo keessan keessa gaafa qofforattan goomman yoo facaafattan dinnicha yoo facaafattan itti fayyadamtu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaatti baay'een itti gammade akka argaa jirtanii lama qofforee baase malkaamuun galgala akkuma dura sanitti dubbadhe tokkicha kana naffeela jechuudha lama eenyumtuu nyaateef fixu kun waga inni guddatu ka
argitanii jirtu kana nyaatamee waan dhumneef tokkicha kana bakka lamatti addaan baasan biradistii keessa galchachuudha. Akkasittiin affeelee itti fayyadamuu fallisanii jedha baay'een itti gammadee gaafa galtanii oddoo keessan keessatti dadhabaa bishaan amma biqiltuu keessatti bishaan waraabeen itti naqachuudha. Gaafa tokko ifadheen beeku. Kanaafiyyuu kana fakkaataa baay'ee tokko itti gammadee koomentii keessaniif immoo jajjabina keessan isinirraa hin eegaa. Warri qoricha barbaadanis fuulduratti odduma kiyya keessaa argattuun isiniin jedha. Warri biqiltuu dhaabuu barbaadanis keessattuu immoo yeroo darbe paappayyee irratti kanan hojjedhe saa fidde paappayyee warri naan jetta jirtanii sanyii paappayyee warri barbaadan nabiraa dhuftanii fudhachuu dandeessan gaafa ganni dhufettan isiniin jedhe har'a isiniin jenne har'a bonaadha. Isiniin jechuun jaaladha. Amma immoo waa'ee biqiltuutu gaafa paappayyeen bilchaate walitti deebina. Har'a viidiyoo kiyya asirratti dhaabeera bakka jirtatti nagaa naa ta'a baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja turtii gaarii naaf qabaadha baay'ee.